akkuma argaa jirtanii wanti kun dhugaadha sobaa kan jedhu wanti kun akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuu fi saamunaa kana hin beektu ta'ee saamunaan kun saamunaan uffata ittiin miiccan biyya keessatti Itoophiyaa keessatti biyya Arabaa kanatti illee ni argine saamunaan tokko dhugaa tokko immoo shittaan isaa moora akka wayii jedha warri beekanii jechuudha dhugaa dubbachuu wanti kun baay'ee tokko na shakkise ana moora kan jedhu wayiitu jira saamunumatti gurguddaan kun jechuudha ni beektu yoo ta'e Itoophiyaa keessatti digaa wanta irraa hojjetamu kun sobaa miti dhugaadha argitanii saamunaan biyya keenya keessatti kanarraa hojjetama jechuudha balaan boote dhugaa dubbachuu baay'ee tokko yeroo nan argu baay'ee takka rifadhe jechuudha saamunaa akkanaa kana ani hulattanyaa yoon galerree saamunaan hin jira miti saamunaa qasaala isaa ka intini kan akka shaampuutillee hin jira dhugaa dubbachuu saamunaa kanallee hin bitu saamunaa kafanaa miiccataa gurguddaan kun moora kan jedhu jira shittaa garaagaraa kan qabu akka malee qorfodaa wayiitu jira saamunaan kun Itoophiyaa keessatti ni yaadattu ta'e ijoollee baay'een jechuudha hana wanti asirratti argamu kun wanti asirratti mul'atu kun dhugaadha baay'ee tokko na garramee baay'ee tokko na ajaa'ibee dhugaa dubbachuuf na rifadhe jechuudha lafee nama du'ee kaasanii biyya eessatti akka ta'e hin beeku yaa chaayinumatu nutti fida rabbi keeyaa malee biyya keenya keessatti miti saamunaan kun illee kan oomishamu achumatti saamunumti kun maalumarraa hojjeta qorofudhaan oofaa hin qabne kun hin jiraa jechuudha saamunaa kanarraa hojjetamaa jechuudha nama du'e handuraanii rabbi nu haa dhiisu amma garuu saamunaa kanaan illee hin miicadhu yoon galee biyya keenya san keessatti jechuudha saamunaan kun kanarraa hojjetame ilaala hundi keessan daawwadha wantoonni isaan hojjetan hundi maashinni akkanaa kun kan hojjetu wanta takkaan jechuudha wanti lafa kanarra jiru hundumti isaatuyyuu raammoo ta'ee maal ta'ee biqa maashiniin kun wantoota walitti makee hojjetu kuni intini odoon taane dhugaadha biyya biraatis ga'uu baatu biyya keenyas ga'uu baatu biyyan biraatittuu waan akkana kana arguu caalaa wanti nama surru hin jiru jechuudha namni kana argee garuu saamunaa kana bitee itti miiccata jedhee hin yaadu ani amma kana argee saamunaa akkasii qoroffodaa san hundumaa tolaayyuu naa kennanii fudhadhee uffatanii miiccadhu jechuudha akkana godhanii lakka shittaa isaa beektanii nama jibbisiisa dhugaa dubbachuuf tokko shittaa hin qabne hin jira tokko immoo shittaa qabu hin jira yaa shittoodhanis walitti beechaniitu dhugaa'uu danda'a wanti beekamu hin jiru rabbimti haa beeku malee wanti addunyaa tanarratti ta'aa jiru isaaniif haa dhiisu nuti garuu wanti beeknu tokko hin jiru garuu waan akkanaa kana argeen baay'ee tokko naas xallee waan akka kanaatii fi waan akka yeroo tokko maashinii indoomiin akkamitti akka hojjetamu maalitti makamaa naqeekisa jedhamu isa tooyilii isa wantoota kana yoon raali maashinii kana yoon ilaale wanti isaan hojjetan hundi nu biras ga'uu hin dhiisu yoomiyyuu ta'an jechuudha biyyuma biraatii dhufa malee wanti biyya keenya keessatti hojjetamu tokko hin jiru hunduyyuu biyya chaayinaatii biyya eejatii biyya hunda bakka garaagaraatii dhufa jechuudha
garuu waan kana arguu caala wanti nama jibbisiisu hin jiru. Ana akkasiin jedhu obboloota koo isinillee argaa isinillee daawwadhaa yoo arguu baattanii macheem tokkirraa ni argitu ilaalaa macheem wantoota garaagaraa irraa ni argitu yaada. Wanti kun saamunaan kun akkamitti akka hojjetamu waa hundumayyuu daawwadhaa. Ani gaafan argu baay'ee tokko rifadhe. Dhugaa dubbachuuf baay'ee takka rifadhe. Waan akkanaa kana arguu caala wanti nama jibbisiisu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf wantumti nyaatan yoo amma fakkeenyaaf biyyoota Arabaa kana keessatti wanti alaa dhufu kun injiraamotii foon daakuu foon allaattii baqaaf wantoota adda addaa jira. Garuu immoo baay'ee tokko nama jibbisiisa. Akkasuma wanta ani unqulaaluma kanarree yeroo baay'ee yeroo tokko unqulaalli wanta ta'etu buusaa gisee tokkotti 2-3 kan buusu tokkotu jira. Unqulaalliin baay'inaan biyya Arabaa kana keessatti unqulaalli gurguddaa yookiin immoo ishii keessaa 2 fa'aa qabutu jira. Daakuu macheem an akkasii hin jirti jedhee yaadu. Daakuu faranjii immoo diimaa buusti. Habashaa taate immoo xixiqqishuudha unqulaalli yeroo anasii guddaadha. Baay'ee tokko nama shakkisiisa wanti biyyoota namaa kana keessa jiru baay'ee tokko nama jibbisiisaa jechuudha. Kana argee ija fuulduraa na baduu didee jechuudha. Dhugaa dubbachuu wanta kana nama fuudhanii yeroo kanatti lafee daakanii maal godhanii mataa namaa dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama jibbisiisaa jechuudha. Waan akkanaa kun shaggaayyuu miti. Ani maal gochiin argee yuun jedha beeksanii namni isinillee argaa wanti nani arge. Wanti nani amma argee isinillee argaa. Baqa wanti maashiniin hojjetu kan waan jibbisiisaa dhugaa dubbachuu waan baay'ee tokko nama jibbisiisudha jechuudha. Mataa namaa lafee akkasitti kan du'e koo sibishifte argitanii. Teknoolojii kun amma biyya Chaayinaa ta'a hin beekamu beektanii. Biyya Chaayinaa yookiin immoo biyya biraa ta'uu danda'a. Ana kanatti waan akkanaa kana hojjetan saamunaan machee machumaa dhufaa achumatti hojjetamaa jechuudha. Wantichi yeroo tokko koroonaan achirraa dhufee maalidha biyya san keessaa biyya waaqa hin beekne kan waaqa hin qabne wanti qoricha hin qabne seexanii achi dhufe. Wanti isaan hojjetan waan maxxoo waan qoshaashaa waan ta'eef dhugaa dubbachuuf argitanii. Rabbiin immoo in adaba beektanii waan hin taane dhibee qoricha hin qabneen isaan adaba. Waan akkana kana hojjechuun baxxamti dhugaa dubbachuun nama biratti illee jibbisiisa waaqa biratti illee jibbisiisa. Akkasii baay'ee tokko nama jibbisiisaa yeroo laalanii jedhan dhugaa baay'ee